aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Addaadhaan Abeebeen gama miidiyaa hawaasaa isaaniin wayitaa misooma koriidaraa marsaa lammaffaa hojiirra oolchuuf kaampii qaamolee nageenyaa daawwannetti miseensonni qaamolee nageenyaa maatii fi ijoollee isaanii waliin kaampicha keessa jiraataa turan haala mijataa hin taane keessa turuu hubachuu ibsan. Haaluma kanaan akkaatuma jiraattota magaalichaaf taasifamuun qaamolee nageenyaa 340f manneen jireenyaa dabarsineerra jiran. Qaamoleen nageenyaa dursa uummataa fi biyyaaf jedhuun nageenya biyyaaf aarsaa kaffalaa jiru fuuldurattis qooda fudhattoota waliin ta'uun haalota mijeessuuf kan hojjetan ta'us eeran. Mootummaan dhabuuf kan ture birrii biiliyoona 100 ol baraaruun akka danda'ame ibsame. Waliinsa daldalaa fi kontiroobaandiin mootummaan dhabuuf kan ture birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 7 ol baraaruun akka danda'ame ibsame. Waltajjiin qorannoo raawwii ministeera argaliiwwanii fi koomishinii gumruukaa gaggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti koomishinii gumruukaa dabalee qabatan baatiiwwan jaan darban meeshaalee kontiroobaandii birrii biiliyoona 8.95 itti tilmaamamu to'achuun akka danda'ame ibsan. Dabalataan waliin dha'iinsa daldalaa irraa galii birrii biiliyoona 98.29 argamuu ibsanii kunis baatiiwwan jaan darban waliin dha'iinsa daldalaa fi kontiroobaandiin galii mootummaan dhabuuf ture birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 7.24 baraaruun akka danda'ameera. Namoota daddabarsa kontiroobaandii shakkaman 708 to'atamuun tarkaanfiin seera barbaachisaan irraa akka irratti fudhatamu taasifamaa jiraachuus kaasan. Dandeettiin to'annoo fi ittisa kontiroobaandii fi waliin dha'iinsa daldala koomishinichaa dagaagaa dhufuu ibsuu ragaan koomishinicharraa argame ni mul'isa. RECG Digital Itoophiyaatti investimentii damee geejjibaa irratti bobba'uuf fedhii akka qabu ibse. Dhaabbanni gamtaa Emireetota Arabaa RECG Digital Itoophiyaatti investimentii kenniinsa eeyyama konkolaachisaa fi dameewwan biroo irratti bobba'uuf fedhii qabaachuu ibse. Ministeera geejjibaa loojistiksii Dr. Alamuu Simeen jila diinagdee gamtaa Emireetota Arabaa waliin mari'atan. Dr. Alamuu Simeen diinagdee Itoophiyaa saffisaan guddachaa jiraachuu fi dhaabbileen investimentiin yoo hirmaatan yeroo biyyoota lameen cimsuutti dabalatan haalota mijatoo jiraniin bu'aa qabeessa akka ta'an dubbatan. Hojiilee dijitaalawaa deeggarsi akka taasifamu kan kaasan Dr. Alamuun balaa tiraafikaa hir'isuuf kenniinsa eeyyamaa konkolaachisummaa galmeessa konkolaataa fi hojiilee qorannoo irratti yoo hirmaatan deeggarsi kan taasifamuuf ta'uu dubbatan. Dabalataan buufata xiyyaaraa guddichaa fi ismaartii ijaaramuuf sirna qunnamtii odeeffannoo fi hojiilee paarkingii ismaartii magaalaa irratti carraaleen investimentii bal'aan akka jiran eeran. Damichaan galma biyyaalessaa imaammataa fi tarsiimoo akkasumas onnachiistuuwwan jiran biyyattiin kutannoo misooma waaraa damee geejjibaa fi loojistiksiin jiran bu'aa qabeessummaan akka mirkaneessan ta'uu himan. Dameewwan investimentiif filataman keessaa misooma buufataa, ijaarsa giddugaloota loojistiksii, bu'uuraalee misooma geejjiba baaburaa, tajaajila geejjibaa fi aviyeeshinii irratti carraalee investimentii mijatoon jiraachuu kaasan. Bakka bu'oonni dhaabbata gamtaa Emireetota Arabaa RECG Digital maricha irratti hirmaatanis kenniinsa eeyyama konkolaachistootaa fi sirna galmeessa konkolaataa dabalatee bu'aalee teekinooloojii damicha irratti hirmaachuuf fedhii akka qaban ibsuu ragaan ministeericha irraa argame ni mul'isa. Daandiin baaburaa gara milkaa'inaatti imalaa jiran Injiinar Taakkalaa Uumaa. Waldaan Aksoona Geejjiba Baaburaa Itiyoo Jibuutii daandii milkaa'ina irra jiraachuu jiraawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa Injiinar Taakkalaa Uumaan ibsan. Bu'aawwan baatiiwwan darban keessa argaman dhaabbatichi daandii milkaa'ina irra jiraachuu agarsiiftuu ta'uu dhaabbatichi ibsa Faanaa Miidiyaa Koorporeeshiniif ergeen hime. Bu'aa jajjabeessaa argame yeroo itti aanu dhaabbatichi caalmaatti bu'aa qabeessa taasisuuf
ka'umsa kan ta'udha jedhame. Injiinar Taakkalaan qaamolee dhaabbatichi bu'aa kana akka galmeessu qooda qaban hunda galateeffatan. Baatiiwwan jaatti galiin birrii biliyoona 400 fi biliyoona 51 walitti qabame. Baatiiwwan jaan darban galiin birrii biliyoona 400 fi biliyoona 51 walitti qabamu ministeerri galiiwwanii beekse. Ministeerichi qorannoo raawwii karoora baatiiwwan jaan darbanii magaalaa Bishooftuutti gaggeessaa jira. Waltajjii irratti ministeerichaa adde Ayinaalam Nuguseen akka ibsanitti bara bajetichaatti dhaabbatichi sochii gibira kabaja biyyaaf jedhuun malli galii birrii biliyoona irraa gara tiriliyoonatti taasifamu milkaa'aa jiraachuu ibsan. Baatiiwwan jaan darbanittis birrii biliyoona 400 fi biliyoona 45.8 ol walitti qabuuf karoorfame birrii biliyoona 400 fi biliyoona 51.4 ol walitti qabamuu himan. Kanaanis karooricha harka 100 fi tokko raawwachuun akka danda'ame kaasan. Galichis taaksii biyya keessaa fi qaraxa gumruukaa irraa kan walitti qabame ta'uun eerame. Baatiiwwan hafan keessatti karoora waggichaa milkeessuuf xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabu hubachiisan. Egeree milkeessuuf karaa dheeraa imaluu gaafataa jiran gorsituu fi leenjistuun dhimma jireenyaa adde Suwaad Muktar hubannee itti yaadnee yaadota keenya dagaagsinee milkaa'ina egereef yeroo irratti hunduu dammaquu qabaa amanna. Hayyoonni Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee Jaldeessa Baqasaatu dubbisee guutuun gabaasichaa akka itti dhiyaata. Gaarii fardaatiin wanti hojjetanii fi konkolaataa marsadiisiin wanti hojjetanii wal biraa hin qabamu. Geejjiba kanneen lamaan jidduu garaagarummaan dandeettii yookaan kapaasitii jiru baay'ee guddaadha. Sammuun dhiphisee yaaduu haga fedheyyuu dinqisiifatanillee dhumii isaa hin midhaagu. Imala milkaa'inaa olaanaa deemuu fi jalqaba geejjibii ittiin imalanii haaromsuu akkasumallee jajjabeessuun barbaachisaadha. Sadarkaa garmalee barbaachisaa fi bal'aa ta'e ga'uu fi geejjibni bu'uura nuti guddisuu qabnu dandeettii yaaduu sammuu keenyaati. Yaadni ija sammuuti jedhama. Namni dhiphisee fi gabaabsee yaaduu sadarkaa olaanaa irra hin ga'u. Tarkaanfiin jalqaba imala inni guddaan yaaduudha. Sammuun wantoota dhokatan agartuu sammuu guddaa yaaduu danda'u. Sammuun ol guddisee yaade furmaata adda addaa argata. Egeree keenya milkeessuu fi karaa dheeraa deemuutti nurraa eeggamaa jiran gorsituu fi leenjistuun dhimma jireenya adde Suwaad Muktaar. Karaan guddina hawwanii filafaatti haatee karaa dheeraadha. Karaa dheeraa kana deemuudhaaf fedhinnaa hin qabu jenereeshinii kaduraati. Rakkinni ani amma arku fedhinnaan tantee namni kun yoonii fi beelooyite nyaatan si kennaa miti. Nyaata san hammam fudhatta hamma beela keetii fudhatta. Namni hammam dalaga hamma fedhinnaa isaa. Namni hammam arkata hamma fedhinnaa isaa. Saniifuu biyyoonni guddatan hawaasni guddate addunyaan guddatte maaliif guddatte dhuunfaa nama tokkootu fedhinnaa guddoo waan qabuuf tarkaanfii takka lama tarkaanfateen dhaabbatu tarkaanfii sanitti fufa fedhinnaatu akkati tarkaanfii tantee sanitti fuftu si godha maallaqa argachuu barbaada malee yookaan maqaa barbaada malee yookaan feemasa ta'uu barbaada malee yookaan immoo waan adda addaa barbaada malee waan barbaadu saniif wareegama isa barbaachisutu jira hubatuun fedhu. Addunyaa kana irratti namoonni jireenya isaanii keessatti milkaa'aa jedhamanii amaloota wal isaan fakkeessuu qabu. Amaloonni isaan wal fakkeessu kunneen iccitii milkaa'inaa akka ta'anii irratti walii galama. Namoonni milkaa'anii ofitti amanu jireenya isaanii keessatti waan hojjetan milkeessuu yoo barbaadanii abjuu isaanii suni galmaan ga'uu fi onneen amananii hojjetu. Ofitti amanuun kun immoo waan waliin dhalanne adoon taane filannoon kan dhufu. Namoonni milkaa'aa jedhamanii iccitii milkaa'ina isaanii yoo dubbatanii milkaa'ina kiyyaa fi sababi guddaan wanti hunduu ni danda'amaa jedheetii jedhan. Milkaa'inni waan amananiif malee kennaa addaa waliin waan dhalatanii akka hin taane dubbatti adde Suwaad. Addunyaa kanarratti waan barbaadde fudhatta malee waan hawwite fudhattu. Waan barbaadde fudhachuudhaaf garuu yoonii fi achi dhaquun si barbaachise tabbasan akkamittiin bahaajee itti deemi kufi khayi osoo abdii muratiin kufi khayi karaan milkiidhaa dheeraadha. Haga bakka barbaaddu san geessuuti abdii hin kutatinidha. Kaduraatti. Halamaffaa obsan malee karaa dheeraa deemuun hin taatu. Guyyaa tokkoo fi amata lama keessatti bakka barbaaddu gahuu hin dandeessu. Kanarra jiru kana gahuudhaaf amata 15 guyyatti sa'a 3 sa'a 4 qofarra. Kitaaban dubbisaa, presenteeshinan qopheessaa, ifirratti hojjechaa ture yeroon tiyya achitti investi godhaa ture. Eenyummaan guddoon, sadarkaan guddoon, qabeenyi guddaan hawwiidhaan osoo hin ta'in hojiidhaan obsaan bira geessa jeetiin amanaa mul'ata guddaa qabaachuu qabna. Mul'ata kan kee siitu fidaa, siitu bocataa, siitu itti hojjetaa, siitu itti dhimmamaa jiruun ta'eeti. Kana maatii miti ta'e isaaniitii miti ta'e hawaasaatii miti jiruu tantee siitu itti amanee if duratti bocatee san milkeessuudhaaf wareegama si barbaachisu kafalta malee namni reelmeedii godhee kun abjuu keeti jee dhufee si hiru waan hin jirreef tarkaanfadhu abdii qabaadhu abdiin tantee
mul'ata kan kee guddaa sanii yoo waan takka injifatte san biratti hin dhaabbatin. Namoonni milkaa'anii kaayyoo qabu uumamaanii sammuu wakaayyeessuu danda'u qabannee dhalanna. Sammuun kaayyeeffatee bakka yaade ga'uu fi halkanii fi guyyaa carraaquu hojjechuun kaayyoo milkeessaa jedhan Suwaadi. Waan ajaa'ibaa rabbiin nama kana hunda wal qixa godhee uume. Ha xarafa jirullee ha Ameerikaa jirullee. Akkamitti ha Ameerikatti dhalate sani sa'aa 24 kanneef. Sa'aa 24 tan akkaataa nuti itti hoggannuu fi akkaataa nuti itti fayyadamnuutu nuti biiziidha. Ani yeroon qabu kan jechisiisisanii malee yeroo rafturraa maaliif hin hir'isne. Yeroo isteetuma guddurraa maaliif hin hir'isne. So nuti hani hawaasa kanallee guddisa jee ani kan hin amanu if maanej godhuu jalqabu qaba. Bakka yaadne ga'uu yoo barbaanne afaan qofaan haasawaa odoo hin taane tarkaanfii adda adda fudhachuun yeroo keenya qisaasama tokko malee itti fayyadamuu qabnaa kan jedhani hayyoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Indaale Tolaa fi Fayyeera Girmaati. Yeroon homaanuu bakka bu'uu hin danda'u baay'isee. Yeroo harkaa qabnu kan effectively haala gaariin itti fayyadamuun dirqama keenya ta'a jechuudha. An hanga danda'ameen wanta har'a hojjechuu danda'u har'a hoon hojjedhe kan biroo dhimma biraatan ittiin hojjedhaa jechuudha. Yeroo keenyatti karoorfannee fayyadamuu irratti hojjechuu irratti rakkoo qabna. Yeroo itti fayyadamni yeroo keenya dadhabaadha. Yaada biraatti kan nama ofanirraa maal gochuudha of qusachuudha daangaa kaa'uudha jechuudha. Maaliif kaayyoon qabadhee bahee sana galmaan ga'uuf jecha jechuudha. Dandeettii guddisanii yaaduu dagaagsuun bu'uurri imala milkaa'inaa yeroon hoogganamuu qabaa kan dubbatan immoo barsiisa yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Finfinnee Dr. Yohaannis Raggaasaa qoommi addatti waliin qoodanneen. Nama kamuufuu sa'a 12 galiitu isaa hamma sa'a galgala 12tti sa'aatii walqixa nama kamu hiyyeessa sooressa kamuufuu. Kanaaf namni sooressa abbaan ta'e sa'aatii 12 ganama sa'aatii 4 gochuu hin danda'u. Sa'aatii 9 gochuu hin danda'u. Sa'a 10 deebisuus fuulduratti harkisuu hin danda'u. Kana jechuun takkaatti sa'aatii 4 taatee 10 hawwuu hin qabdu. Kanaaf uumamni waan nu barsiistu qabdi. Ganama bahee aduu ganama baay'ee jaallannaa sa'aatii 6 irratti nu gubaa 9 irratti hin qabbanaa galgaliin galgalaa hin dadhabde jechuudha. Dukkannis hin dhufa jechuudha. Kanaaf dhalattee lafa jireenya jirtu irratti eessattu ta'u sa'aatii waa hojjechuu qabdu hojjechuu qabdi. Iddootti dhama'uu qabuutti sa'a dhama'uu qabuutti dhama'uu qaba. Waggaa gaafa umuriin na deebiin dhamaa yoo jette hin galgalaa hin dandeessu. Kanaaf uumama kana nuu galuu qaba. Milkaa'ina garee fi yeroo irratti hundu dammaquu qabaan dhaamamee jira. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma saniin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma saniin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee.